baay'ee nama dhiba. Gurbaan tokko Naayijeriyaati jaalallee isaatiif iPhone 14 yookaan iPhone sadarkaa 14ffaa sana bituudhaaf jecha kalee isaa kana gartokkee akka inni gurgureetu dhagahamaa jira. Waliin dubbii isaan mana qorichaa yookaan immoo hospitaala doonii ciisee jiru keessatti godhan muraasa tokko nu qaqqabee jira. Mee itti dhiyaadhaatii yaada keessan dhiyeessa. Bareedduu koo gammaddeetta. Baay'een gammadee dhuga gammachuu keen barbaada. Akka horii qarshiin irraa nafne baay'ee ittiin gurgurre gartokkaan isaa tortoraadha cirrachas qabaa. Qulqulluun jiran jedhanii qarshicha iPhone makee bituu danda'an isumatti dadhabeetti sii goote. Earfoonii sanaan binnee jedheeni kabarii isaas ganatti naa bitamee tire. Adaraan mulaa adaraa. Bilbilichaan dhiira biraatti naasee maalo tasa bareedaa ko tasa iyyuu sirriitti raawwadhu waan akkasii. Jaalalleen koollee akka kenaan taane akka obboleessa kottan si ilaalas akka maalitti akka haadha kottan si ilaala. Akkam jirtu hordoftoota keenya har'a waan gabaabduu tokko muuxannoo koof muuxannoo ishee irraa waan barattan isiniif qooduuf dhufne sakandii muraasa nuuf kenna. Aniif isheen walitti buunee hin beeknu. Tasuma wallollee beeknaan? Tasuma. Never. Aniif isheen walitti buunee hin beeknu. Yaadi keenya tokko. Yeroo hundumaa maaliifi wal jaallanna waan ta'eef yaadi keenya gargar bahee hin beeku. Yeroo ani A jedhu isheenis A jetti, yeroo B jedhu isheenis B jetti. Miti aniifati meeqa walitti tokko. Walitti buunee hin beeku. Garuu yeroo baay'ee situ na aarsa miti? Situ na aarsa. Situ nama bira jira. Situ na aarsa miti yeroo baay'ee? Situ na aarsa. Yeroo baay'ee situ balleessaa. Situ na aarsaa qaba faankee amma haasa itti fufi. Nama biratti akkas hin jedhamu. Situ na aarsaa. Afaan maal taateefi? Itti fufe maasa. Maalan itti fufare yaani situ na aarsaa yeroo baay'ee. Itti fufe. Egaa haaluma kanaan rakkina keenya furra. Akkasitti mari'annee maas geenyetu walitti hin bu'ine jechuudha. Yeroo gaarii qabaadha. Maaftaat! Akka marga kana lalisi. Ameen. Akka maaliiti? Baay'adhu. Ameen. Maanni. Warri ati waamtu sifa baay'atan. Ameen. Ijoolleen durbaa sifa baay'atan. Ameen. Bakka sakaan immoo abbaan gadaatti si baagootu. የኔ እናት አሁን አንድ ነገር ብቻ መረጭልኝ። መሞትሽ አይቀርም የተረጋገጠ ነው። እንዴት ልግደልሽ የሚለውን ምርጫ ሀበሴ ባጓ ለበበርዘን ሀመሩ ሀበዘነዘና ነው መበቆንጨራ ነው ሰ ምን ይሆን ይሄን መረጭልኝ። አቦ ባጋጋማቴ ከዱአ ከከቴ ልቡን ከደንደማቴ ኢየሱስ አርገቴ ኩርባ ባጋጋማቴ ከዱአ ከከቴ ልቡን ከደንደማቴ ኢየሱስ namoonni baay'een akkamittiin nama hundumaa biratti jaallatamaa akkamittiin nama hundumaa biratti ija tolaadhaan ilaalamaa akkamittiin nama hundumaa biratti faara tolaan ija gaariidhaan ilaalamaa tooftaamti kanaa maali jettanii kan rakkattan sagaadhoon keessan isinii jira isinittan hima namni tokkittiin akka ishee maqaa keessa hin kaafnettan tooftaa gurguddaa afur isinitti tokkoffaa gaa hundumaa deeggari nama hundumaa deeggari seexanas deeggari waaqayyoonis deeggari cubbuus deeggari qajeelummaas deeggari hunduma deeggari hunda kan mormitu tokko iyyuu qabaatiin ati deeggaraa mate sana booda hunduu of cinatti si barbaada maaliif deeggaraa kan hin barbaadne hin jiru lammaffaa anyaadoo keessa hin jiru moo lammaffaa bulluqsi nama bira geesse hundumaa jala shurshuri eegeeraas dibbee dhayi buufaa kee afuufi kan akka keenjiwee ati dinqiidhaa dhiiviin sibira eenyu ga'aa yesuus iyyuu xiqquma sibiraa hafaayetta itti bulluqsita foon namni foonii kana jaalatti zan hunduu of cinatti si barbaada maaliif kan isatti bulluqsu hundumatu barbaada inni sadaffaan fakkeessi ati hattu wajjin ati sobdu wajjin sobi dhugdu wajjin dhugi hamattu wajjin hamadhu waan hundumaa fakkaadhu hunduma suusii ilmi namaa keeltu wajjin bira gaafa geessu ta'e isaan godhan sana godhi isuma isaan ta'an sana ta'e isuma fakkaadhan fakkaadhu sana booda hunduu obbiratti si barbaada maaliif ati nama quutu
cuuluqaadhuma namaa jeeti bakka nama tamachaata siin jiru bakka kanuma gootati. Inni meeqa fara jiisanii miti inni afuraffaan obboleesso digniitii kee gati namummaa lafa kaayee sarummaa uffadhu salphaadha. Namummaa sansakkaa namummaa yookaan achi immoo digniitii fayyadnu lafatti gati marii awwaadha achi yoo sarummaa uffadha bakka achi booda yoo si arrabsan yoo si tuffatan yoo udaan si diban yoo qalamii si diban yoo simintoo si diban yoo waan barbaadan jedhan ati xaaxaa qabdu bakka calluma itti hin dandeessu hundumaa waan sitti baay'ee sirra kaa'an baattaa waan afaan si kaa'an nyaattaa waan sitti qaban unattaa waan sitti himan fudhatta ati amma maali sareedha ashaangullitii bareeddu afuraffaan moo shanaffaan inni dhumaa maalidha sammuu lafa kaa'e miila ol fuudhe maal jechuun gaaffiin gaafatii maaliif attamitti dhugaadhaa sirriidhaa qajeelaadhaa cubbuudhaa hin jedhiin namni gaafatamuu barbaadu sana booda hunda si jaallata lakkinattaa of ta'een jiraadha hojjettamuu namaan jaallatamuun eegi. Hello Biraanu Naggaa. Akkam nagaa. Ani immoo bilbila keessan argachuuf baay'ee laffee. Yaamir maali Biraanu Naggaa maaf akkas wal goonaa? Maali በንግግር ብንፈታው ምን ችግር አለ? ማሊፍ akkas wal goonaa? Kun እኮ wanta salphaadha በጣም salphaadha. በንግግር ብንፈታ እኮ ቀላል ture. Ani baay'ee nan tamaare amma garuu nan tamaarrare. በእውነት kunoo isinitti immoo tamaarrareni baay'ee waggaa 12 guutuun tamaare amma immoo nan tamaarrare በእውነት akkas gochuun qabdan turtani በንግግር ብንፈታ እኮ salphaa ture baay'ee isinitti gaabbe Biraanu dhugaa ትምህርት ሚኒስቴር ብርሃኑ ነጋ sun darbe maal ta'e piigu kee mupiini sin gaafate moo calliseen sin jala cufame? callisee makkootiin hafe waan fagage. Expiredii ta'e kuni maamila expiredii miti hin hojjetu kuni cufamee jiraati. Teeleen cufee jira sababa rakkoo qabaa. Laa kanuma gaafate. Maal jettan? Siimii biraa bitadhaati fayyadama kun amma naachisen hin hojjetu ishii. Laa kanuma gaafate nanda galaa keetii amaraa isheen garagari tanaan jedhee naanna'ee akka tokko ta'e. Sida arrabsi? Ni na arrabsee nama keessaa nagalche malee naanna'e boo. Neena bakka ishii rakkoo qabu nusi keessummeessine. Ilaafee? Gadi dhufuu laatanii komaa kanatti. Dhiisa inni kun seera qaba waan ta'eef inni illee adabamoo sin tuqa ishee. Sammuutti naa cimsaa qabaata. Ishii galatooma nagaatti. Ishii abbaa koo nagaatti.